Karantaan Sudan wanni dubbachuu feenu waa'ee community Oromoo Phoenix ilaalchisee waa'ee community kun akka faca'ee hafuun isaa jaalattanii jirtammoo irraa gammachuu qabdani? Irraa gammachuu qabdani? Faca'uu irraa gammachuu hin qabnu. Faca'uu irraa gammachuu qabdani? Hin qabdani? Kanaafuu maaliif barbaachisaa? Haala kamiin deemuu qabnaa gara fuulduraa waan kana sirreessu maal godhuu qabna ka jedhu irratti namni akka sirriitti mari'atee guyyaa murteessinee waan goonuu qabnu akka goonu haakuma isiniif hubachiisuu barbaanna. Kanaaf waggaa tokko deemee jira amma koominiitii kana waliin sassaabuuf yaallee turree milkoofne. Lolli abdii kutannee dhiisnee jira jechuudha. Kanaafuu mee namni cufti amma itti dhagamee jiran fakkaata gaddi nurra ga'u jiru caaseffamni Oromoo bakkuma jiruun masgiidee yoo deemtan masgiidee hin jissanii charchii yoo deemtan charchiin Oromoo hin jigaa kun iyyuu maal siyaasaan keenya garam deemuu jira ka jedhu iyyuu akka hubannu nu godha jechuudha. Kanaafuu itti yaaduu qabna jechuudha. Caaseffamni uummata tokkoof yookiin institushiniin tokko uummata tokko tarkaanfachiisuuf bilisummaa uummata tokko fiduuf institushiniin jiraachuun dirqama. Kanaafuu waan kanarratti haa dubbannu tokkoffaan kan pooyintiin lammaffaan amma ijoolleen kun akkuma beekamutti falmiin barattootaa akka eegalame har'aa miti. Falmiin barattootaa ganna 10 har'aallee barattoonni hedduun du'anii barattoonni haga 300 yuunivarsiitii Finfinnee irraa ari'amanii ganna 10f caamee ture. Ammallee ganna 10 har'aa jechuun ganna 10 boodonni kun itti fufuuf jira. Akkanuma uummanni Oromoo yoo callisuu ta'e yoo callise gara fuulduraaf gara haga ganna 100 bilisan baanu kana beekadha. Kanaafuu tooftaa wanda sa'ammaa kana sofa. Alif hiriira kas bareedaa miidhagaa kana halkan tokkoon qopheessinen se'ilaa. Qarshii keenya akkuma darajjeen jedhe kiisa keenya keessaa baasne sa'aatii keenya hojjaarraa hafne halkaniif guyyaa wal argine etu hiriira bareedaa akkasii kana isinii qopheessine jechuudha. Ammallee irra deebi'aatii harka rukutaa ijoollee keessaniif. Aliyaan amma nuti gashanne jalatti maal jettu beektu? Chairman of Oromo Community of Phoenix jechuudha. Eenyu irratti mallatteessa sanarratti? Akkasiin qopheessine nama nuu mallatteessu illee hin qabnu jechuudha nuti. Shame on us. Oromoon barattoonni Oromoo dhaabbileen siyaasaa jiraatanis badanis gaaffii mirgaa gaafachuun isaan ooludha. Du'uun isaa immoo hin oolu jechuudha. Gaaffii mirgaa namni gaafatu hin du'a. Gaaffii mirgaa namni gaafatu hin hidhama. Gaaffii mirgaa namni gaafatu biyya ari'atama jechuudha. Yeroo sanatti nuti ijaaramnee hin jirru taanaan gola keenya keessa teenyetu hidhii tuutnaa jechuudha. Kun salphina yeroo ammaa kanatti. Kanaadha. Garuu immoo qulqulluun qaliila kan taate kan siyaasa duukaa walitti hin borcamne koominiitiin jiraachuun ishee siyaasa Oromoo illee jabeessaa jechuudha. Akkasitti amanna nuti akka dargaggootti. Maaliif tokkummaa keenya tokkummaa Oromoof dursa kenninaa jechuudha. Yoo sun hin taane waa'ee siyaasaa haasa'uun illee faayidaa hin qabu. Successful ta'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf shakkii of keessaa qabnu. Guutummaa guutuutti sammuu keenya keessaa haqne waa'ee koominiitii kana har'umaatti gooneetu deemne gaarii natti fakkaata. Maaliif sin hin jirtan taanaan nuti hin jirru soba kun bor kufuun keenya hin oolu jechuudha. Galatooma. Amma akka Oromootti waan jedhe tiifataan loonitti weeddise jedhe. Yaa looni jedhe. In horaa dhumuu didaa. In du'aa kufuu didaa jedhe. Oromoo rabbumatu bal'isee uumee lafarraa cituu didde malee diinni dabrallee itti laafu. Kan maallee itti laafaan jiru. Kan dhufullee itti laafuuf hin deemu. Dubbii amma
ilmaan kiyya jedhan kanarraa waa xiqqoo isinii tajaraarra dabaladhe jechuudha. Oromoo communitiin gadhaabachuun hundee Oromoo gadhaabuu yookiin hundee Oromoo tokko godhu ta'a jechuudha. Ammoo ilmaan keenya kanaan waan jedhuuni keenya yeroon deeme nu laalina isinummaan itti fufaa bakkaan gayaa jennaan. Fakkeenya fudhaa guyyaa har'aa dhaabbi siyaasaa hagamiif hagamtu jira ka Oromoo. Maqaa sanii dhawannee bakka tokko dhaabbannee mootummaa tokkotti iyyachuu hin dandeenye. Kan nuti qilfannee yookiin itti erkannee gabbaanee iyyachuu dandeenyu rakkoo uummata keenyaa iyyachuu dandeenyu rakkoo uummata keenyaa beeksifachuu dandeenyu dhaaba yookiin jaarmaya hawaasa yookiin community yoo qabaanne qofa jechuudha. Yooniin borullee rakkoo uummata keenyaa ka dhalaturraa waa dubbanna jettani yookiin ammoo waa dubbachuu ka yaaddan taate Oromoo communitiin humnaan itti bobbaanee ilmaan keenya wajjin gadi dhaabuu qabna jedha. Laafinnatti hin laalinaa community Oromoo. Wanni tokko nu godhullee community qofa. Akkuma isin beektan dhaabdi siyaasaa yookiin dhaabdi polotikaa lakkaa'ameen dhumu kanuma Oromoo irraa burqa maqaa gara garaa baafate. Ammoo wayita rakkoo uummata keenyaa halagatti himachuu barbaannu isiisan takkallee maqaa fuuneetiin gadi hin ba'uu hin dandeenyu. Rakkoo uummata keenyaa ka dhufu ka irra jirru irraa waa dubbachuu yoo barbaanne Oromoo community gajjabeessuu qabnaa isinin jedhaa. Ammoo wanneen dhaamsa dabarsuu barbaadu ilmaan keenyaaf jaarsota jettanii nutti asin qabinaa yoo gargaarsa nu barbaaddan isin duubaan jirra. Yeroon keessanii nurratti asin dhiibina hoodhaa isinin jedha dhaamsaan wajjin. Oromoon ni bilisoomti. Yoomillee keessattillee irreen ilmaan Oromootaa tokko diinni addaan nuun facaasu. Ani baga ijoollee dargaggoodhaa umriin isaanii adeerattu hin jiru. Ta duraatiif dargaggoo Phoenixii. Wannin kana joofi nuti manguddoon silaa teenyee waa gorsinu ka teenyee waa qajeelchinu ganda keessatti lama lamaan tokko namuu daba hojjanna malee waan tokko diriiraa uummata Oromootiif hojjanna jennee taariikni boru gabbaanee dubbanna. Manguddoo Phoenixiitiin hin jechaa jiru. Anarraa qabee tokko hin jiru. Kalammaddiidhaa haawwan dargaggoo dhalan boodan dhaabban. Sadeessa shamarran yoo keeysan jiraan jaarmayni tokkolleen jabaachuu hin danda'u. Shamarranii fi haawwan manguddoon teessee uummata qajeelchu qabdu. Manguddoon sirrii qabdu gartee tamataadhaan fayyaa qabdu uummata isiitiif dhiichu. Namni tokko sodaataadhaa tokko jayinaadha. Tokko abbaa garaati. Saduma kanatti iddaan ba'a. Tokko luyna tokko jayinaa tokko abbaa garaati. Saduma kana ilmi namaa addaan ba'a. Sadeen kanarraa nuti kamiidha manguddoon as jiru. Mataa kiyyarraa qabee. Okey, kana biraa dabar. Dargaggoon kun kana hojjettee silaa waan manguddoon godhuu qabdu. Nu dargaggoon kana godhuudhaaf an dargaggoon an galateeffadha. Karaa kiyyaanii hogguta akka harkanaa dhawaaf. Dargaggoon jiraattee bakka dhiiraa haa geessu. Dhiira hufansan dhiiga isaanii haa magarsiisu. Namni onnee qabu Oromoo wajjin dhaabbatee du'a. Nuti Finfinnee dabarsineen kenninu. Lama keenya bakka takka tarkaanfii takka diinaaf hin kenninu Tigireedhaaf. Wajjin dhaabbannu uummata keenya hafaa jiran. Garuu nuti warri Phoenixii jiru akkami jaarmaya jaarraan nama jaarmaya jaaree diina dura dhaabbata. Dhiiraa fi dhalaannu tokko ta'uu qabna. Kanaafuu arrumaan tana amma nama filaati.
mee akkatti walitti dhufnu manguddoo waan tokko haa jaarru. Nuti loonii miti. Ilma namaati. Dhiiga qabna. Fira qabna. Uummata san keessaa dhalan. Kunoo ijoollee amma 8 bujjeessan. Mee akkamittiin deebi'ee rafaan? Yaadiiroo meetti yaada. Waan kan yaadni waan kanaa qopheessinu. Jaarmee kana haa jaarru. Dargaggoon tolchitee as haa deemtu wanni jiru hin dalagu. Manguddoo waa tolcha. Manguddoo waa jaara. Dargaggoo kennanii dargaggoon hubbisan hojjetti. Gartan biyya keessatti ijoollee tamaarii manguddoo wajjin du'aa jira kunoo jaarsa jira jeetu gartanii miti. Ijoollee iskoolaatii sun. Ummata. Jaartii san gartan umriin isii 80 moo 90. Ijoollee iskoolaatii. Ummataa wajjin du'e jechuudha. Osoo ija keessaniin gartanumaa ibsoddan. Dhiisaaf irraa. Takka diinni karaa islaamaatiin nu dhufe. Takka karaa kiristaanaatiin dhufe. Takka karaa waaqeffataatiin dhufe. Oromoon kiristaanaas taanaan mukatti zamannaan dhagatti zamantee samitti zamannaan Oromoon Oromoodha dhiigaan. Ka gaafatu ilma namaati rabbii tokkicha malee. Ati yoo waa qabaattee waa diina beekte dayiteet uummatatti himuudha uummanni kabajaa sirraa fudhatees jala deema. Garuu Oromummaan akka mallattisniin jee karra qabrii keessa jiru yoo akka lootariitti kanatti waaqan OPDO'n Oromoodha jee. Oromoodhaaf hin galu garuu an dubbiin dheeradhu dhiiroo dargaggoo jettanii dargaggoo achirraa innaa dargaggoo waa meeqa dalayte dheengaddu wanti kana hunda goote ammaan tana hiriira kana isii qopheeyse dargaggoo kanarratti wanni dhiibdan hin jirtu dhiiroo wanni koottaa wali koottaa waan takkaa haa murteessinu akkasii galatoomaa. Baay'ee wanni jirtu amma karaa qabachuu jirtu na fakkaate namni cufti murtii barbaanna adeemsa keenya sirreeffachuu qabna kanarratti walii galla na fakkaata waan rakkoo haga ammaa isa hojjerra ganna tokko rakkoon keenya maal jennee haasofne haga ammaa falli hin jiru kanaafuu gara falaa deemuu qabna falli maal haa ta'u maal hojjechuu qabna amma waanuu action we need action akkasiin kanaafuu walgahii yoomii hamnee uummata kana walitti qabnee koree filattanii ummata yookiin community kana hogganu nama filattanii koree duraan jirullee haa dhaabannu deebisnee haa deebisnu yoo jettan kun kan ummataati murtii ummataati kanaafuu please haga ammaa dubbachaa yaadee nu dhimma tokkollee hin qabnu irraa community'n odoo ijaarame waliin jirra nuuf dargaggootaaf illee gamtaa kanaafuu itti yaada mee gara actionitti adeemne mee kora action indura xiqqoo gaafii qaba. Gaafii kismaamen nati mati walgeettee addaa kanaa kaamma duratti ani sagalee kiyyaa yoo gadi maduu ana gaa nama duwwaatti hiriira addaa kanaan gama kiyyatti engadde galgala akkas kan dhagaye quban qabuu jechuudha. Namni adda silaa Arzoonaa keessa jiru ka Filekshin keessa jiru agaraan siituma fedhe iyyuu haa ta'u uummanni Oromoo ima jira. Guyyaan addaa kun akka duratti qallichi dubbatutti namni marti nuu mataa qabu fi silaa sammuu qabutti itti yaadutti guyyaa nama addaan hin baafne. Duuti nama addaan hin baafne. Ati laafaa ati jabaa ati beekaa ati wallaala ati xiqqaa ati guddaan jedhe. Wanni adda deemaa jirtu du'aa jechuudha. Siyaasaallee naftee amantiillee naftee fuudhata addunyaarrallee bira lufanii amma lubbuutti deemtee lubbuutu deemaa jiraa jechuudha. Namni yoo labsiin addaa kun gahee numaa Fiineksiif yookaan Arzoonaa keessa jirru nurraa hafe hin beeku akka itti wallaalle. Hin beeku akka itti wallaalle. Waan du'aarra wanni biyyummaa akka biyyummaatitti biyyarraa haxaani biyya jechuun namatu keessa jira. Biyyarraa haxaanii biyya haxaachuu jiran. Kanaaf yoo silaa adda labsuun gurra namaa gahe dubartiif dhiirrillee lafa kanatti walgaa jedhee tan kayaati. Garuu haga seenu hin agarre. Waan jettu Oromoon haga dheedee gabbatee bikka seene hanqatee waan jedhantu jira. Haga dheedee gabbatee bikka seene hanqate. Haga silaa seene hin arganne.
amma akka kana ba'uuf uummata gammachuu irraa qabna. Namni yoo walitti ba'e uummata kanaaf kenna. Wanni kun nu deemuu danda'a. Amma wanna kana deemaan jirre isin waan takka turtani akka homaa godhuu illee dandeenyu. Yoo ka dandeenyu taate wanni akkana yoo minaalbaata deebi'ameetiin guyyaa wanni kun deebiteetiin oomisha kanatti ka deebinu waan kanaaf kataatu taate. Labsiin yoo minaalbaata labsiin kanaan dura bubbuleetiin anaaf deengadda haarawata hin beeku. Guyyaan mana dhaa kun yoo anaaf haarawata hin beeku. Yoo guyyaan kun namatti haarawata guyyaa 3 fi 4 ta'e. Iskeejaalli namaa kun garagara. Kanaafillee ta'uun hin mala. Uummatatti illee murteessinu, hukumatti murteessinu, walumaan tanallee hin laalle. Yoo guyyaan tuni gabaabbatte uummatarra illee kennu. Yoo deebiin tuttanu deebiftu taate deebii tanatti. Yoo deebiin tuttanu hin deebifnee taate mala biraa dhawannee waan ammisiif jettan kana irraa faana bu'uu fi waan kana qajeelchuun hin danda'ama. Hin danda'ama. Kanaaf ani guyyaa tana gaafiin isinii dhiyeesse guyyaan tun hagatti guyyaa 2 fi 3 kanatti akka ofii dhagayetti akkasii labsiitu achiin dura turee uummanni hafee waan jedhu uummata garte xiqqoo gara nyaattoo qabaa. Waan godhuu dandeenyu goonee jirra. Fakkeenyaaf weebsaayitii adda addaa irratti gadaa.com irratti waan kana eegalabsine almost Ana nu aga baatu dubbiseen beeku gadaa.com maal godhuu danda'a? Amma kanaaf nu akkaawuntabilii hin taanu nama gaafachuu dandeentanii oduu isin dhuga gaafachuu mala akka sirratti maaltu gaggeeffamuu mala initiatiivii fudhattanii waan kanayyuu qindeessuu qabdan akka kiyyatti akka ani yaa saniif yaada biraatti adeemnu kan jedhamu yaada mataatiif amma gootee irratti waliin dinnu waa walii galuurra walii galla wanni kaayoon nu fide haadha maali waa namatu nurraa du'ee jira taaziyaa walitti dhufne ummanni nu haa dhaga'uuf miti rabbillee nu dhaga'ee walgahii kana keessa waan ummanni biyya biratti ta'u jiru nullee dhala Oromooti waan Oromoon ta'uu qabdu ta'uu qabna jechaaf dhufna kanaa miti community namni maruu ufuma beeka waan silaa isaaf ta'u namni daa'imni wayitu hin jiru beeknaan as dhufne hojjetee beekee hojjetee galu jira namni uf diigu homaa godhuu hin danda'an waliin jiraachuun namni haganaa bahee waliin iyyuu nama jirutti agartee waliin iyyu nam tokkochi agartanii jabaateef tokkochi muka agartanii gogaa dhisuu jedhan namni waliin nama nu Oromoo rabbitu Oromoo godhee nu uume jaalanneetii miti giddiin rabbi akkasi nu uume jijjiirachuu hin dandeenye eega Oromoo taane namni saba ofiitiif quuqamne namaa miti nu akkam biyya kanaallee agartee waan bineensa wanni nyaatu kanallee sanallee nyaannu wama agartee hinaafuu nu dhoogellee nama dhiba obboleewwan keenya nama jiraachuu akka keenyatti hawwantu nurraa du'e jechuu jiran haadhatu nurraa du'e abbatu nurraa du'e yoo waa jennee himanni haga nama waa himatu yoo namni illee nu dhagaye yoo namni illee nu dhaga'uu dhabaate rabbi nu dhagaye waan ummanni Oromoo biyya alaa jiru godhutti jiru nullee hirmaanne namni dhufe gariin rakkatee hafi haa jennu gariin rifatu dhabee hafi haa jennu namni marri waliin qixxaawu hannummaan kunuu nama gaya community illee dhaabu hannummaan kunuu gaya baay'inni usuu kanamaa waa godhu taate nu akka hambi nu laakka hedheen gadda jennee jirra miliyoona 30 jedhu hambi cinaan laakkoofne nu miliyoona 40 50 baay'inni homaa nu hin goone ammallee baay'innaa miti ka barbaadamu namni hagana jiru kun usuu waliin rifatee waliin jiraanna jireenyi keenya duuti teenna gammachuun keenya gaddi keenya tokko jedhani amantii miti adda ka barbaadamu jiru Oromoon Islaam ta'uu miti ka barbaadamu jiru kiristaana ta'uu miti waaqeffata ta'uu miti Oromoo ta'uu qofa ka barbaadame akkanuma ol keessa ta'anii waa walii galuu irra walii galle Oromoo ta'uu qofa irra walii galle kanaan maal barbaannam ummanni du'e kunillee ummanni buusii buusutti jira wanni nu godhuu dandeenyu yoo jabaatte waa horii buusu amma isiin hojjettee fidde waan taateef xiqqoo dhiiga laal ummanni dhiiga dhangalaasee nuti ammoo wama hojjenne irraa waa gumaachuu namni taaziyaa yoo namatti dhufe waa namaa kenna rabbi siyaasa barsiisu jedhee cadhisee biraan deema wanni guyyaa har'aa agartanii argitan kunniin wanni barraa'e kunniin horiin barraa'e tola dhufee ummanni kunniin illee akkuma kenna warra nama bulfatu akkuma kenna warra biyyatti illee namni irraa hafee responsibility maatii fi qarqaratu
kanaaf jecha eega waliin dhufne kaayoo hanxaa jalaa baafnee waan community kennaallee waan walii nu galchuu irratti walii galle baay'ee xaaranillee walii galchuullee qaata hedduu yaannellee gariin achi harkisaa gariin as harkisaa jira walii galuun hin danda'amne anyway goosii wayii waa buufnee guyyaa har'aatiif waan uummata agartee That's secondary. Ummanni waliin qaban consistently waa gochuu hin danda'u jechuudha. Yeah, waa'ee buusii, waa'ee maaloo itti deemna. It's easy. Amma akkuma Oromootu wal qabachuuf maaltu barbaachisa? Community kana ijaaruu irratti focus godha waan haasoftan hundumaa jechuudha. Bukuleen kiyya namni kun beeku tokko waan waliin deema. Nam lama waliin deemuu hin danda'u yoo qiyaasa tokko yoo dhufe waliin deemuu hin danda'u tokko waliin deema. Wanni nufi beektaa osoo nama 10 nama 30 nama 40 ol qabnuuti haganaa miti Oromoon biraa hafe jennee bakka biraa barbaada. Aboo hammummaan jiru kuni jabaatee yoo hojjete kandi fi isin jala dhufa. Ummanni xiqqaan ummata guddaa oofuu danda'a. Yoo dhugaan jaaramee wal jala yaasisu yaaqesu akkuma surii sossoosa. Kanaafuu barbaadinaa nama biraan hafee maarree kanallee dhaaba. Wanni jechaa jiru bulayyan keenya community teenya tana.